lubbu qabeeyyirraa wanni fudhatame ni jira. Ni jira. Masjidinis gubatee jira. Masjidni gubate. Masjidni gubate. Qabeenyi horii keenyaa fudhatame. Qabriinis gubate. Qabri gubate. Wanni hafeen jiru. Qabri nama gudin jirree taarika darbirra kan dhufe qabri mataa namaa lafatti gubatu takka har'a garre. Kamootuma. Ana akka kiyyatti milinikii fi Tewodiroos baanan kan mootummaan jajjaboon isaanii jedhan zabana sanuu qabrii gubatan dhageenyan lafee namaa boolla keessa hafamee gubate. Qabrii gubuu jechuun ruuhi namaa kan nu yaalaa du'e achumatti afas jira kan jinaazaa fuuneen awwaalatin. Suni hamma qabrii kanaan awwaal nan dhukkubsine. Namni du'e hin du'a walii kan namni awwaalama. Hujuba gubuu jechuun lafee nama dur gubuu jechuun waan hayliin ulfaataadhaan akka kiyyatti. Waan ajaa'ibaati lafee waa ka'ee nama loluu waan gubameef hin beeknu koreen ulamaa'iidha walloo kamiseetti ijaarame miseensa maallaqa qabduu keessaa kan tahan Sheekh Yaasin bakka kanatti argamanii hawaasa kana keessatti argamanii mee isaanirraa haasawaa waan arganirraa akka gama hawaasaatti dhaqqabsiisan akkasuma jaarsi biyyaa Abubakar bakka kanatti argama koreen bakka kana jirullee dubbii kanarraa akkasuma dubbatan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kunoo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meega wanni jiru hedduu tokko waan namatti hin tolledha. Egaa dubbachuu dadhabanii ulamaa'iin keenya dubbachuu dadhaban daawwattoota keenya akkuma argaa jirtanii carraa mee nama biraatiif kennina. Hawaasni rakkoo cimaa keessa kan jiru mee as garagashaa gara jiraattootaatti as garagashaa. Anillee kanaan jedhuu barbaadu taarikul aadaa waan biyyarra hin jirre waan addunyaarra hin jirre nurratti bahee jechuudha barbaadeeti. Mootummaan ammoo kan nu lole mootummaadha kan nutti bobbaasee kililiidha. Nu illee kan akka hubannetti warra maaragii qabu jechuudha. Wanni uummata keenya boochisee gaddisiise oduu gillaasabiin tokko har'a amaarri gillaasabiin gabareen nu lole nu ajaa'ibsu jechuudha. Takka waan takka biyyarra hin jirre dikkaadhaan kan nu lole. Biyya keenya gadhiifnee quraanni keenya gubatee masgiinni keenya gubatee waan takka abaabu keessa hin jirre san qabriin illee lafeen keenya nu gubate jechuudha. Maaliif waan gaafa bara aanolee gaafa harma muraadhaasa maal nutti kaasan uummanni waan taariku aadaa abbaatiin taarikin malli isaallee bileen noo jedheeti bara afur barsiisee nutti kaasee nu loshiisee jechuudha. Kanaafuu nuti jireenya kana amma nuyi uumama makalaa kaayaan illee dhufee sin qaqqabna jedhe garuu haa ta'u malee hoo silaa mootummaan haadha mucaati tokko gadi qabee tokko waliin qabu hoo kan nu qaqqabu taatellee jechuu kana xinnoo shakki qabna malee ganaa islaamuma biyyarratti hin dhiise jechuu kana uummata kana shakki irraa hin qabnu jechuudha nu har'as barus. Kanaafuu yaadni kiyya kana fakkaata. Assalaamu alaikum.